Akkam nagaa jirtu akkam nagaa fayyaa jirtu akkam maatii muduun nagaa jira akkam nagaa jirtu ayyaana waggaa baga itti ramadaana waggaa baga itti sigaa'idi Ramadan Mubarak kuno amma baqqaachi walii galleerra kuno nagaa jira kuno nattoleera kuno akkam maatii muduun nagaa jira hawaan nagaa jirti baga nagaa jiraatanii baga akkama Ramadana qaba itti isin gahii ka itti isin ga'u ayyaana kuno isinillee kuno bituu nagaa jirti isinillee nagaa isinin jedhatti kuno baabaanillee abbaanillee kuno atillee madaminillee kuno nagaa isin baga itti isin gahe isinin jedhaan kuno isaa hundinuu isinillee bakka achumarsi deebisaa fi bakka sagaleellee yoo qabdanii akkanallee yoo eeggitanii kuno deebisaa amma sheexaan kuno nu bashannantuu nama biraa irraa dhageettee dogongortee nuti nagaa jirra galata waaqayyo obboleettii teenya egaa obboleettii teenya waaqayyo dhugaa dubbachuuf waaqayyo nagaan biyya ishiitti haa galchu kanattaan see baay'ee tokko natti dhagaame maal seetanii dhugaa dubbachuun micayyoon tuni mobsuuxa taatee yookiin immoo gammaddeetii miti akkuma argaa jirtanii akkanatti dubbadhu jedheeni kan ishii marra'ee arabootadha jechuudha akkana jedhi mobsuuxa ta'eetoo dubbadhu jedhaniiti beektanii siniin galee ashama harka kun hordoftoota kabajamtoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kiyya galata waaqayyo egaa obboleettiin tuni dhugaa dubbachuuf waan baay'ee garaa nama nyaattu maal jedhaniiti viidiyoo kanatti hojjedhanii micayyoon tun dhugaa dubbachuu hin dandeechu gaafa jalqaba argu jechuudha gaafa jalqaba agarsiisanii mina baqaan hin barbaadu biyya kiyyatti nagalchaadha jechaanii turte jechuudha amma immoo kana baasanii maal jedhu akkanatti dubbadhu jedhanii marraanii jechuudha akkana jedhi micayyoon dubbachuudhaan dandeessu sijjamman akkuma argaa jirtanii jechuudha dhugaa dubbachuuf daa'imaa miti garuu dubbachumaayyuu afaanumaaniyyuu dubbachuun baay'ee tokko waan isaan jedhe amma ijaanii akkana jedhe mobsuuxa ta'eetoo karaa kaameraatti eegga mobsuuxa taate maaliif ilifoormii gaafuma jalqabaa san isuma waraabdassan lammatas isumaan deebistanii waraabdan isumaan deebi'anii waraaban ilaala dhugaa dubbachuu mobsuuxa amma natti tole jedhiitoo dubbadhu jedhuun argitanii dhugaa dubbachuu waan baay'ee garaa nama nyaatu jechuudha dhugaa waaqa ijoolleen keenya dhugaa dubbachuuf baay'ee waan garaa nama nyaatan waan baay'ee Saawudi Arabiyaa san keessatti ijoolleen teenya dhugaa dubbachuuf rakkina guddaa keessa jirti rakkinuma guddaa namni jedha rabbumti bichaan isaan wajjin haa ta'u malee baay'ee ulfaata warri afaan beekan homaan ta'an jalaa badanis maal jedhanis homaan ta'an gin warreen addisii dhufan kuni baay'ee tokko ashaagaraa rakkisaa jiru na baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf micayyoon tun baay'ee tokko garaana nyaatte ishee tana bichaa miti namni ijoollee baay'eedha jechuudha egaa ijoollee hedduun jechuudha akkanatti sammuu isaanii dhabanii of jijjiirra jedhanii biyyaa ba'anii waa hedduudha jechuudha carraan namaa kun bakka ittiin nama gahu hin beekanii yookiin bakka gaarii ta'a yookiin bakka badaa kana ta'a kan nyaata dhoowwatu akkanatti kun ilaalaa argitanii carraan ofii kun bakka nama geessisuun hin beekanii so micattiin tun dhugaa dubbachuuf nyaata dhabuu fi irriiba dhabuurran akkana taate kun namni ni beekama beektanii fuuluma irratti kan beekamuudha dhugaa dubbachuuf micattii tana baay'ee tokko naazaasante yeroo jalqaba viidiyoo ani nan deemaa hin barbaadu giddiidhaan beektanii miidiyaatti baastee ani hin barbaadu asitti du'uu hin barbaadu jettiin asitti du'uu hin barbaadu jechuun maalidha amma mosfuuxa jedhin ani gammadeen jira amma naa ta'e akkamitti dura dhugaa dubbachuuf arabootumatuyyuu yookiin immoo warma biirootti akkana jedhi miidiyaa irratti baasee jedhaniin akkuma argaa jirtan kafanuma gaafa sanittiin waraabdee miidiyaa irratti gadi lakkisteen isumaan deebistee ta'ummas immoo akkanatti mobsuuxa ta'eetoo dubbadhu jetteeni akkas goote jechuudha argitanii akkanatti ijoolleen xixiqqaa kan dhugaa dubbachuuf gaafa biyyaa deeman obboleewwan keessan gorsaa yeroo biyyaa deeman jechuudha jalqaba irratti moofamuu fi hin qabanii sodaachuun hin qabanii na kanaaf
ijoolleen daa'imuma xixiqqoo tanatti deemat. Daa'imti xixiqqoon tunoo deemte akkanatti karaatti kufti. Akkanatti waan hin taane Araboonni daa'ima xiqqaadha guddaadhaan jedhanii akkuma argaa jirtan kun amma daa'imti tuni dhugaa dubbachuuf waggaa 12-13 hin caaltu. An akkanatti baqa tunammoo hojiidhaaf miti dhugaa dubbachuuf kaattitu iyyuu baqa taphatteetu amma biyya keenyatti maal hojjetti amma tunaan waggaa ammanaatu. Asitti immoo dhuftee kinoo akkanatti gara bahaareetarraan irree deemu maalirraan kan ka'e sababa biyya keenyaatirraan kan ka'e jechuudha. Kanatti dhalli namaa kanatti bakkuma bakkatti akkuma baala barzaa fi arcaa miila darbee mitsattiin waggaa 12 hin caalle fooqirraa gadi kuftee caccabdee kinoo dhabni ishii muluun jiim jedheetii jiran. Akkuma argaa jirtanii jechuudha miila darbe kan viidiyoo ishee hojjedhe micayyoon tunaa gargaaramtu amma ammaatti namni gaafate hin jiru. Isinii galee keenya namni wal gaafachuun beeku beektanii bakkumatti wal gataa kunoo ilaala mi'a amaaraa ilaaladha. Isaan amma fakkeenyaaf namni isaanii jechuudha amma fakkeenyaaf namni tokko gaafa rakkate waliif mirmatu. Keenya garuu isaanii mirmatu keenya ni baay'ates dhugaa dubbachuuf hin baay'ates. Kanama bara kanammoo siruma min bazza'ee beektanii baay'ee rakkisaadha. Suni rakkataa kuni akkas ta'a kuni baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf amma mitsatti asitti Dubaayittis fooqirraa kufte kan Saawudii taa'u ishee kan asitti kufte namoota Amaaraatti kan seenu odoo keenya ta'e hoo micayyoo tana bakka ishiin jirtu guyyaa takka hoo dhaqanii ilaalan isaan booda hin gaafatan. Maaliif jennaan micayyoo tana kan gidi Habiba ni beektu TikTok irratti ishiin itti jabaatteetum micayyoon tun amma kinoo fayyitee micayyoo tana akimiidhanillee qarshiidhanirree yaadanirree bira dhaabbatanii gorsanii jajjabeessanii osoo keenya ta'e guyyaa takka lama hoo dhaqanii gaafatan khalaas waan akkasiiti jira. Ijoolleen daa'ummaadhaan gaafa biyyaa dhufan iyya isaaniitiin raawuna fan dhugaa dubbachuuf iyyuma Araboota tanarraa raawunafanii maaliif jennaan iyya isaan akkanatti iyyan kana ijoolleedha yoo sammuu ishee eenyu waan taaneef mitsattiin amma isheen fooqii sadaffaarra lafa dhoofte tun natti iyyitee jette kinoo argisanuu ta'e natti iyyitee iyyuma ishiitirran sammuu kiyyana dhukkube mataan kiyyana dhukkube isaan booda lafa dha'ee jette isheen gad nanaane namni gad nanaane garuu iyyuma ishiitirraan kan ka'e mana jijjiirratteeti jedhan biyyoota deebitateeti kan fooqirraa kuftee jedhan. Maaliif kinoo laalaa kaa izoo odoo nama guddaa nama kinoo xiqqoo ishee inni bare ta'e iyya ishii sanii kan dhaga'u dhiisitoo hin jedhu garuu immoo ijoolleen kun hin rifatu iyya kana hin beekanii sodaarran kan ka'e ijoolleen baay'een jechuudha. Yookiin sodaa yookiin iyya kanuma kanarraan kan ka'e sammuun isaanii akkanatti intini jedhee jechuudha. Dhugaa dubbachuun nuyyuu amma fakkeenyaaf warroomti keessuma turreeyyuu yoo akkasitti natti iyyan dhugaa dubbachuuf ani mataa kiyyaan hin danda'u jechuudha. Iyyuma isaanii kanaayyuu mataan na dhukkubaan yeroo sanitti hin jaalladhu ani. Kanaaf ijoolleen amma haaraa dhufan kuni yeroo kana dhagaan baay'een isaanii hin dhiphatu hin boo'u baqa biyya yaadatu maal jedhu bakka baay'ee yaadu jechuudha. Yaadni isaaniiyyuu gargar qoqqoodama. Kanaaf sammuun isaanii dhukkubbii sammuun nama waan hin dandeenyeef gara dhukkubbiitti jijjiirama jechuudha. Kanaafuyyuu ijoolleen biyyaa dhuftanis ta'ee ka obboleewwan qabdanis obboleewwan keettichanirree gara biyya Arabaa kana dhufan osoo isaan hin dhufin dura gorsuu barumsi yeroo tokko kanaaf barbaachisaa jechuudha beektanii. Amma ani isaan achitti barsiisanii fi kan asitti isaan asitti ittiin jedhan adda simbiloo achitti sim jedhaniituma qarshuma argachuudhaaf malee biyya keessatti kan isaan barsiisan sun dhugaa dubbachuuf sirrii miti. Maaliif jennaan sirrii micayyoon jedhu ani isaan jedhanii kabira
kan ijoolleen dhuftee asitti makaraa argitu kan bira. Waan hedduu dhugaa dubbachuu fi sammuu na dhukkubsee jechuudha. Ani yeroo ijoollee kana ilaalu ijoollee takka bichaa osoo hin taane ko ijoolleen baay'eedha. Namoota hedduudha. Ijoolleen baay'ate bakka. Siruma dhugaa dubbachuuf. Ani bakka isaanii baay'ee tokko na dhibbisee jechuudha.